irraa dhufee waldaa warra wangeelaa Makaana Yesuus Komishinii Misoomaa fi Tajaajila Hawaasaa irraan dhufee ga'een hojii kooti immoo dubartoota aangessuudhaa fi misooma walitti fufiinsa qabu keessatti piroograamii dhanii irratti hooggantuudha. Ibsi miidiyaa har'aa kan inni irratti xiyyeeffatu kitaannaa yookaas immoo dhaqna qabaa isa jedhamu dubartootaa fi ijoollee durbaarra ga'uu hanqisuudhaaf yookiis immoo ittisuudhaaf hamma dhumaatti iyyuu akka inni hin hojjetamne taasisuudhaaf ejjennoo dhaabbata ejjennoodhaa ibsuudhaafitu walitti qabamne. Kan hin eegu akka hawaasaattis akka dhaabbata amantaattis akka mootummaattis gara fuula duraatti kitaannaan akka dhaabbatu sababni isaa rakkinoota inni dubartootaa fi ijoollee durbaarraan ga'u wanta ibsa ejjennoo sana irratti dubbatame wantoota baay'eetu dubbatamani kun hundumtuu dubartootaaf durboota warra biyya utubuu danda'u gargaaruu danda'u bu'aa gaarii buusuu danda'u jedhan irratti fayyaa isaanii irratti sammuu isaanii irratti wanta adda addaa dhiibbaa adda addaa wanta qabaatuufi karaa hundumaatiin uummanni biyya kanaas ta'e warri amantaa keessa jirrus manni amantaa hundumtuus mootummaanis kana irratti hojjetee akka kitaannaan biyya kana keessaati eessaayyuu yennaa ta'e jedhee akka inni badu taasisuun barbaachisaa akka ta'een ibsa. Kana irratti immoo hundumti keenya harka wal qabannee amantaan hundumtuu hawaasni hundumtuu harka wal qabannee gocha fokkisaa kana uummata keenya keessaa baafnee durbootiif dubartoonni durboonnii fi dubartoonni kitaannaa kanarraati bilisa ta'anii birmadummaadhaan akka isaan jiraatan birmadummaadhaan akka isaan deddeebi'an akka isaan immoo ga'ee isaaniif barbaachisu biyya kanaaf buusuu danda'anitti irratti akka hojjetamu akka inni hafuun barbaada. Dhaamsi xumuraa dubartoonni tokko tokko iddoo tokko tokkotti beekumsa waldhaaluma irraa kan ka'e yoo dubartiin kittaanamte durbis kittaanamte malee hin ta'u wanta jedhan jechoota tokko tokko qabu. Jechooti tokko tokkoon isaan jedhan suni garuu fudhatama akka inni hin qabne. Macaafni qulqulluun isa ta'u macaafni kitaabni qulqulloota warri jedhaman kan biroonis durboonni akka isaan kittaanaman dubartoonni akka isaan kittaanaman wanta barsiisu sababii hin qabneef Waaqayyo biraa yookiis immoo Allah biraa wanta hin dhufneef wanta amantaa keenya keessatti walitti qabatee hin jirre uumneedhuma sababii aadaatii fi sababii fedha adda addaarraa kan ka'e akka inni hojjetamu kan godhan kun hundumtuu gocha isaanii sana dhiisanii barsiisi ga'aan gararraati hamma gajjallaatti warri geggeessitoota amantaas hundumti isaanii kanatti amananii wanta ijoollee isaaniirra akka ga'u hin barbaanne ijoollee biraarratti akka inni ga'u akka hin taasifnee fi kutannoodhaan akka isaan irratti hojjetan dubartoonnis durboonnis kanatti amananii immoo isaanis kunnuu ga'eera kana caalaa hin barbaannedhanii akka isaan dhaadachuu danda'an akka isaan ittisuu danda'anii dhaamsa dabarsaa galatooma.